السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتاف جالتمتوني هردفتوني ورموتة توتوريال. الحمد لله هن نجاكوت نجاني كي هنجال الله هن كبجالا باكجير تمرس نجاو. دعوتنا كي فيديو أراكنا كيساتي ونين سنبرسيسو حالا بلبل كيسن يرو سنيف بلبل كيسن مقا با سنيف بلبليسن سجل دان سنيف وامو تنتهون سنبرسيس. يعني نم تكو يرو سنتا بلبل جودا بلبل كيسن أسماء سنين كاسن مقا با سنيف بلبليسن جودا مقا سن سجل التنين akka sagaleedhaan isiniif waamu jechuudha. Gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenya faarootaa tan baga nagaan dhuftan jecha chaanaala keenya subscribe godhachuun dagatanaadha. Yeroo subscribe gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha. Achi booda all ka jettoon irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya like gootanii nu jajjabeessuun dagatanaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee komentii jalatti nu barreessaadha. Egaa gamanuma hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jira. Hayya daawwattoota kiyyaa bilbilli keessan yeroo namni tokko isiniif bilbilu maqaa abbaa isiniif bilbilee sana alaatul akka sagaleedhaan isiniif waamu yoo barbaada jechuudha. Mana bilbilaa keessan kanarra ookaran dhuftu achi booda tuqaa sadii tan kilikni gootu. Achi booda settings kan klik ni gootu. Achi booda jalatti answering and ending calls kan klik ni gootu. Achi booda red color names kan klik ni gootu. Achi booda tuni off jirti jechuudha on gootu. Achi booda keessan haala kanaan jira jechuudha. Asalatti always kan buttu jechuudha. Haala kanaan booda yeroo namni tokko isiniif bilbilu jechuudha bilbilli keessan maqaa abbaa isiniif bilbilee san alaatul isiniif waame jechuudha yoo bilbilli keessan illee shaantaa keessa yookiin kiisii keessa jiraate jechuudha salphumatti eenyu akka isiniif bilbile beekuu dandeessan jechuudha alaatul yeroo bilbilamu jechuudha maqaa san isiniif waame jechuudha maqaa isiniif bilbile maqaa abbaa isiniif bilbilee san jechuudha isin galee yoo barbaadan kaaftanii yoo barbaadan dhiiftan jechuudha salphumatti eenyu akka isiniif bilbile osuma hin kaasan sagalee san dhaga'uudhaan jechuudha eenyu akka isiniif bilbilee beekuu dandeessanii jechuudha. Asirratti wanni hubachuu qabdan yeroo awwalaa jechuudha yeroo inni sana oonii gootan asirra jira jechuudha asirratti gadi buttan jechuudha. Ni galee yoo asirra jiraate jechuudha maqaa isiniif waamu asirratti gadi butuu qabdanii tan adda baafadhaadha jechuudha. Haala kanaan bilbilli keessan yeroo isiniif bilbilamu maqaa abbaa isiniif bilbilee isiniif waamuu danda'a jechuudha. Egaa daawwattoota kiyyaa isin galee jettan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa kan har'aadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafaatu laayik sheer waliif godhaadha barumsa biroo sana galti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.